Yooyaa akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Siinqee Production. Bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa isinaa qaqqabu jecha guyyaa har'aas seenaa gooticha Oromoo Jaal Nadhii Gammadaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu hordofaan affeeraa keenya. Jaal Nadhii Gammadaan abbaa isaanii Haji Usmaan Roobaa fi haadha isaanii Aadde Aminaa Borseerraa bara 1955 kutaa Arsii aanaa Zuwaay Dugdaa keessatti dhalatan. Jaal Nadhii Gammadaa maqaa isaanii inni dhalootaa Qaasim Haji Usmaan Roobaa ture. Maqaa abbaa isaanii obbo Nadhii Gammadaa jedhamanii kan beekaman erga amantaa Islaamummaa baratanii booda gara Haji Usmaan Roobaatti jijjiiratan. Jaal Nadhiin yeroo mana barumsaa turan maqaadhuma isaanii isa duraa Qaasim Haji Roobaa jedhamanii beekamaniin waamamaa turanillee akkuma qabsoo abbaa biyyummaa Oromoof falmii godhamutti dabalamaniin maqaa Qaasim jedhu dhiisanii maqaa abbaa isaanii isa ganamaa Jaal Nadhii Gammadaa ta'anii murannoo guutuun qabsoo hidhannoo kan ABO'n hoogganamutti dabalaman. Jaal Nadhii Gammadaa maatii bal'aa keessatti obboleewwan isaanii waliin nama gammachuu fi qananiidhaan guddatan akka ta'an namoonni seenaa guddina isaanii beekan ni mirkaneessu. Jaal Nadhiin obbolaa dhiiraa 8 fi kan dubaraa 4 waliin kan dhalatan yoo ta'an maatii isaaniif ilma 5ffaadha. Barumsa isaanii kutaa 1 hamma 8tti mana barumsa naannoo isaaniitti argamu Araaxaa Mishinii jedhamee beekamutti baratanii qabxii olaanaan erga xumuranii booda kutaa 9 hamma kutaa 12tti mana barumsa Asallaa waliigala sadarkaa lammaffaa seenanii barachuun bara 1977 qormaata biyyaalessaa kan kutaa 12ffaaf kennamu fudhatanii qabxii olaanaa 3.8 fiduun yuunivarsiitii Finfinnee seenan. Jaal Nadhii Gammadaa fulbaana bara 1977 gosa barnoota faarmaasii barachuuf yuunivarsiitii Finfinnee seenan. Yeroo barattoonni Oromoo qaroo ta'an karaa harka lafa jalaatiin yuunivarsiitii keessatti naamusa olaanaadhaan ijaaramanii qabsoo hidhannoo baadiyyaa keessatti qabsoo siyaasaa ammoo magaalaa keessatti gaggeessaa turan waan ta'eef qeerroo bara sanaa kan turan Jaal Nadhii Gammadaa of kennuudhaan ijaarsa qaroo murataa qeerroo Oromoo barbaadu kana keessatti qooda qabsaa Oromoo tokkorraa barbaadamu mara ba'uuf waadaa jaalawwan isaanii itti wareegaman galmaan ga'uuf onnee guutuu fi murannoo uumamaan qaban waliin itti seenan. Jaal Nadhiin Gammadaa yuunivarsiitii Finfinnee keessatti qeerroowwan bara sana falmattoota kan ta'an waliin wal baruun ijaarsa Oromummaa bakka har'a geenye kanaan nu ga'e keessatti qooda olaanaa qabaachaa akka turan seenaan jireenya qabsoo isaanii nuuf mirkaneessa. Jaal Nadhii Gammadaa barnoota isaanii waggaa 1ffaa yuunivarsiitii Finfinnee keessatti baratanii akkuma xumuraniin qabsoo siyaasaa magaalaa keessatti gaggeeffamu dhiisanii qabsoo hidhannootti dabalamuuf murtee isaa dhumarra gahan. Qabsoo hidhannootti dabalamuu Jaal Nadhii Gammadaa. Barri isaa bara 1978 yeroo hooggantoonni ABO hedduun isaanii kan wareegamanis ta'e kan har'a lubbuun jiran magaalaa keessaa ba'uun gara qabsoo hidhannootti dabalamaa turanidha. Qeerroo umrii waggaa 23 kan ta'e Jaal Nadhii Gammadaa manni barumsaa cufamee yeroo ijoolleen biroo gara maatii isaaniitti deebi'an murataa leenci Oromoo Jaal Nadhii Gammadaan gara maatii isaaniitti osoo hin deebine bakka qabsoon isa affeertetti mootummaa abbaa irree Dargii qabsoo hidhannootti barbadeessanii mirga abbaa biyyummaa Oromoo kabajisiisuuf jaalawwan isaanii waliin deemanii waraana dirree qabsoo ba'aa Oromiyaa irratti dabalaman Jaal Gammachiis Dhaabaa, Jaal Sanbatoo Luboo turan. Dirree qabsoo haati seenaa Sululli Goblee qabsaa'ota dhugaa kan ofii isaaniitti bobanii ifa ta'uun lammii isaanii uummata Oromoo dukkana keessaa ifatti baasuuf ishee keessatti argaman kan gammachuudhaan ofitti fudhattee simatte.
Jaalladhii Gammadaa barnoota leenjii waraanaa fi dabballummaa dhaabaan kennamu mara baratanii akkuma xumuraniin hojii siyaasaa ABO keessatti dammaqinsa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo ol kaasuu irratti hojjechuun jijjiirama guddaa miseensota dhaabaa keessatti akka fidan seenaan ragaa isaaniif ni baha. Jaalladhii Gammadaa dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessatti akka loltuu tokkotti loltuu ta'anii lolanii lolchiisanii gamatti hojii dabballummaa fi qunnamtii irratti ga'umsa olaanaan hojjetanii seenaa boonsaa akka galmeessan qabsaa'onni har'a lubbuun jiran kan ragaa isaaniif baanidha. Hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo kun hundee caffee gadaa jedhamee uummata Oromoo biratti beekamu ijaaranii maqaa amma ittiin beekamu kana itti moggaasan Jaalladhii Gammadaa akka ta'an artistoonni baandiin kan keessa turan ragaa ba'u. Aartiin uummata Oromoo dammaqsuu fi kakaasuus akkasumas aadaan uummata keenyaa kan sirna nafxanyootaatiin badee ture dagaagsuu irratti aartiin bakka guddaa akka qabdu hubatanii hubachiisuun akka saffisaan guddatu irratti hedduu hojjetaniiru. Jaalladhii Gammadaa kitaaba dammaqinsa dhaabaa jedhu kan waboo godinaalee Oromiyaa hunda keessa jiran irratti baratan dammaqinsaa fi hubannoo gahaa kennuuf qopheessanii miseensonni dhaabaa hundi irraa barachaa akka turan seenaan qabsoo isaanii ni mirkaneessa. Eebba kitaabichaa jaalasaa duraa qabsoo dirree bahaa turan Jaal Badhaasoo Dachaasaaf yaadannoo akka ta'u jedhanii maqaa Jaal Badhoo Dachaasaa qabsoota muraasa biratti Jaal Dammaqinsa jedhamanii akka beekaman kanarraa kan ka'e kan hubatamedha. Jaalladhii Gammadaa waraana keessatti akka loltuu ta'anii lola mootummaa abbaa irree Dargii waliin godhame hedduu irratti gootummaadhaan yoo hirmaatan sagalee isaanii dhageeffatamee hin qubsame sanaan immoo dabballee ta'anii qalbii Oromootaa fi qeerroo hedduu boojanii ABO jala hiruudhaan dhaaba keessattis uummata Oromoo biratti jaalalaa fi kabaja guddaa nama qabanidha. Qabsoo sirna gabrummaa mootummaa abbaa irree Dargii waliin godhame keessatti bakkoota hedduutti hojjetaniiru. Baha Oromiyaa bakkoota hedduu keessatti hojjetan Arsii, Arbaa Gugguu keessas kan hojjetan yoo ta'an karaa Sumaaleetiin ammoo daandii baafatanii Baha Oromiyaa irraa ka'anii waraana dhiyaa Oromiyaa jiran bira dhaqanii qabsoo fuula duraa godhamu irratti marii bal'aa godhaa akka turan galmeen seenaa isaanii ni addeessa. Akkuma mootummaan abbaa irree Dargii du'ee gara awwaalcha isaatti gaggeeffameen ABO'n waxabajii bara 1991 keessa waajjiraalee Gullallee keessa teessuma godhachuun hooggantoonni ABO tarree duraa irratti argaman keessaa qabsaan dhugaa Jaalladhii Gammadaa nama tokko turan. Jaalladhii Gammadaa qaama olaanaa ABO keessatti itti gaafatamaa damee siyaasaati. Magaalaa fi baadiyyaa Oromiyaa Amboo, Dirree Dhawaa, Dadar, Aanolee fi bakkoota hedduutti argamuun seenaa cabiinsa uummata Oromoo fi kaayyoo ABO isa bal'aa kennaa turan. Bara 1992 yeroo ABO'n mootummaa ce'umsaa keessa dhiibamee ba'u waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo waliin lolee lolchiisuu malee lubbuu kiyya oolcha jedhanii akka hin yaadne seenaan isaanii ni mirkaneessa. Waxabajii 21 barri 1992 guyyaa isa dhuma ABO'n waajjira isaa mara godinaalee Oromiyaa keessaa qabu guyyaa cufee ba'u ture. Anaa fi jaalawwan koo waajjira ABO jalduu keessa turre osoo cufnee keessa hin baane waraanni wayyaanee Tigroonni qofti ooraalii sadii nutti marsanii dhukaasan nurratti banan jedha. Jaalaan keenya nu biraa wareegamanis kan hafan rukunnee cabiinsa keessaa bahuun guyyaa lammataa jaalawwan nu waliin turan keessaa Jaarman Gaaddisaa fi Angaatuu Baalchaa waliin halkan adeemsa sa'a dheeraa booda Meettaa Roobii keessaa dabarree magaalaa Incinniitti konkolaataa qabannee Finfinnee akkuma geenyeen waajjira ABO Gullallee jiru dhaqne jedha Jaalladhii Gammadaan. Waajjira ABO Gullallee dallaa isaa keessa baay'inni namaa fi bakki dhaabbatan hin jiru. Sana keessa namni sadii qofatu jira. Isaanis Jaalladhii Gammadaa, Jaal Haayiluu Dargee fi Jaal Mulugeetaa Moosisaadha. Jaal Haayiluu fi Jaal Mulugeetaa namoota har'a lubbuun jiranidha. Yeroo isaa gara dhumaa waxabajii bara 1992tti Jaalladhii waliin gara biroo isaanii waliin seennee haala nurratti ta'e irratti ibsa gabaabaa ergan godhamee fi booda akkana jechuun karoora qaban nuuf himan.
Waraanni ABO kaampii horroo giddaa kiiramuu keessa jiru gara Qindabaratti as ce'ee gara keessa gara jalduutti waan dhufuuf mootummaan Tigree waraana nurratti labsitee waan jirtuuf ummanni keenya tokkummaa isaa akka sibiila jabaatuun waraana keenya waliin murtee kaa'uun tokkoo fi isa dhumaafiif diina isaa irraa barbadeessuun mootummaa mataa isaa akka dhaabbatu dirqama keenya kan dhalootarraa waan ta'eef jabaannee loluu qabna jechuun yaada isaanii erga nuuf himanii booda isaanis jaalnadhiin guyyaa muraasa booda gara keenya gara jalduu dhufanii akka waliin lollu nu hubachiisanii marii keenya xumurre jedha abbaan seericha kana barreesse. Jaalnadhiin meettaa roobii naannoo qaccammaa warra waalee bultoo jaalbadhaadhaa dilgaasaa bakka itti argamuu naaf himanii yeroo sanitti qarshii 2500 isaan waliin karaa waajjira Gullallee keessa hafe Jaalhayluu Daargee akka nuuf kenna godhamuun nu gaggeessan anis jedha abbaan seenicha kana barreesse. Jaalnadhiin badhaadhaa dilgaasaa waliin qunnamtii qabaachuun gamatti waraanni Shaalaqaa Meejar Camadaan hoogganamee ajaja kallattiidhaan Jaalnadhiin socho'uun naannoo sana keessa waan jiruuf Jaalnadhiin gara keenya dhufuuf jedhee eegaa ture. Akka yaadame osoo hin taane waraanni waajjira Gullallee keessa jiran hundi gara jalduu dhufanii lolli hamaan aanaa jalduu bakka Kiblee jedhamutti yoo ta'u Jaalnadhiin gara keenya dhufuu jedhee eegaa kan ture hafee gara Arsiitti deeman akka jedhu dhagahe. Dhabamuu Jaalnadhii Gammadaa ilaalchisee namoonni hedduun bifa adda addaatiin yaada isaanii ibsatu. Amma ammaatti wanti qabatamaan bakka kanatti guyyaa kana jedhamee ibsamu hin argamne. Jaalawwan isaanii waliin dhabaman hundi amma ammaatti eessa buuteen isaanii osoo hin beekamin jiru. Jaalnadhii dabalatee qabsaa'onni Oromoo bakka buuteen isaanii dhabame mana hidhaa Tigraa keessa jiru kan jedhu abdiin ni ture. Yeroo ammaa yeroo Tigreen magaalaa gadi dhiiftee keessaa baate kana ni argama jennee hedduu keenya qalbii keenya keessatti eegaa akka turre hubatamaadha garuu hin taane hin argamnes. Dhabamuu isaanii ilaalchisee odeeffannoon qabatamaan haa dhabamu malee qabsaa'onni tokko keessa beekan yoo himan hirmaannaa walgahii adda bilisummaa ABO irratti argamuuf jaaleewwan isaanii jaataan waliin iddoo bakka Bookee 27 jedhamutti deemaa osoo jiranii bakka Asakoo jedhamu kan daangaa Arsii fi Harargee gidduutti argamu yeroo gahan akka dhabaman jaaleewwan isaanii nu dubbatu. Jaalnadhiin umrii qeerrummaan gara qabsoo hidhannootti waan dabalamaniif mucaa ilmaa yookaan dubaraa hin qaban. Lubbuu isaanii bakka buutee hin qabneen akkuma hooggantoota biroo osoo danda'anii waadaa ganamaan seenan eeganii seenaa isaanii dhaloota kanaaf dabarsanii dhaloonni kun ammoo qalama warqeetiin barreeffatee dhaloota irra akka dhaloota darbutu godhaniiru. Jaalawwan isaanii baroota 1970 keessa yuunivarsiitii Finfinnee keessatti wal baranii gara baha Oromiyaa Sulula Gobleetti kan waliin deeman Jaal Gammachiis Dhaabaa fi Jaal Sanbatoo Loboo wareegamanis dhiigni isaanii biqila bilisummaa nuuf biqilchee bakka amma jiru kanaan nu gaheera. Jaalnadhii Gammadaa uummata Oromoof qabeenyaa fi kennaa addaa turan. Fedhii fi kaayyoon isaanii uummanni Oromoo abbaa biyyummaa isa taasisuudha. Uumaan Oromoo harqoota gabrummaa irratti fe'ee jiru ofirraa darbee Oromiyaa walaboomte keessa jiraachuudha. Kaayyoo fi galmi qabsoo kana akka ta'e jala saranii himaa akka turan haasaa isaanii baroota 1990 takka hanga 92 keessa godhaa turan ilaaluun ni gaha. Goonni Oromoo Jaalnadhii Gammadaa qaamaan nu jidduudha dhabamanillee hojii fi seenaan isaanii nu boonsa. Bara baraan nu wajjin jiraata. Amma mee jechoota muraasaa dhaadannoo gatii qabdu ta'uun kan haasawa isaa humna qabeessa keessaa walitti gurreen haa yaadannu. Biyya keenya jaalannu nama waliin qoodan feenu immoo akka barbaannetti bulfachuun mirga keenya. Osoo alagaan biyya keenya irratti nu bulchuuf lafa dhiitu kan hidhatee muratee dhaadatu nuti immoo mirga keenya kabachiisuudhaaf wanti murachuun hanqisu hin jiru. Hiree uummata Oromoo kan murteessu uummata Oromooti malee anatu si beekaa karaa kana deemtu malee kanneen jedhuu fi kanneen afaan qawweetiin nu doorsisu yoo jiraate uummanni keenya fudhachuuf qophii miti. Akkuma har'a waliin argaa jirrutti haqni uummata Oromoo hammeenya kamiinuu dhokatee hafuu hin danda'u. Har'as ibidda bilisummaa santu nu keessaa bilbila jechuudha. Oromoon tokko amantaan addan ba'u, Oromoon gosaan addan ba'u,
lagaan addan ba'u gaaraan addan ba'u kan Oromoo adda qoqqooduuf tattaafatu haa badu. Biyya Oromoo irratti abbaan biyya Oromoodha. Biyya Oromoo irratti Oromoo malee namni biraa murteessuu hin danda'u. Kan warra biraa nurratti murteessisuu dhidhiibu haa badu. Osoo wal'aansoo hin goone, osoo itti rakkanne, osoo itti miidhamne, salphina keessaa, tuffatama keessaa, mirga ofii dhabuu keessaa ba'uun akka hin dandamne beekuu qabna jechuudha. Mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u tokkummaa keenya qofaan. Mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u wal'aansoo keenya qofaan. Yoomillee akka eenyunuu dagatamuu kan hin qabne mirga ofii kan kabachiifatu abbaa qofa ta'uu isaati. Alagaan hangamuu kan namaa mormuu ofii fi bu'aa keessaa qabaatu malee bakka hin ta'in quba haa qabaannu. Nutis dhaloonni qubee qabsoo kaayyoo jaalladhii fi gootonni Oromoo itti dhabaman galmaan gahuun bilisummaa saba keenyaa mirkaneessuun qabsaa'ota keenya bara baraan bilisummaan ni yaadanna. Egaa kabajamtoota hordoftoota YouTube Siinqee Production qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne asumaan goolabnee jirra. Asumaanis chaanaalii YouTube Siinqee Production jedhu subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Horaa bulaa deebana.